Yoo yaarka fuuna kam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya televiziyoonii FIB irraa oduu fi odeeffannoo keenya ka guyyaa irraa qabannee dhiyaannee jirra. Oduu fi odeeffannoo guyyaa irraa isinitti himaa isin faana kan turu Ramburuu Mashii fi Abboo Maqaasoo waliin taanee jirra. Gama ogummaa teeknikaatii fi kaameraatiin ammoo seenaa lammiin waliin ta'ee jira. Oduu fi odeeffannoo keenya dhimmoota waqtaa warraa ka'ee gallu ta'a. Abboo magana egaa nuti isin dhimmoota waqtaa ka torbee kana guyyaa sadiif keessattuu guyyaa sadan dabaran as gajimaataa as dhimmoota waqtaa hedduutu jira. Waan guyyaan kun ammoo guyyaa hojjaa dureeti waan ta'eef guyyaa jalqabaati guyyaa jalqaba hojiiti akka biyya kanaatti kanaa wajji wal qabsiisee odeeffannoo keenya ajandaalee yeroo kana keessa deemaa jiran wajji wal qabatee kan dhimma Abbayyaa wajji wal qabatu keessumaayyuu dhimma Abbayyaa guyyaa kaleessaa guutuu biyyaatti gammachuudha jechuun ni danda'ama. Haa ta'u malee faallaa kanaan ammoo biyyootiin garaagaraa keessumaayyuu Masrii fi Suudaan komii qaban gabaasaa akka jiran miidiyaaleen gabaasuu jiru irratti kan isaan argamanii isarratti kan dubbannu ta'a. Gama Abbaa argamaattis dabarree dhimma guddaa addunyaan yeroo ammaa kana raasaa jiru keessumaayyuu wal waraansi eegaluuf moo hin eegalu maal ta'uu danda'a kan jedhan sodaan biyyoota Awurooppaatii fi Raashiyaa jidduu jiru akkasumas Ameerikaa fi Raashiyaa jidduu jiru maal fakkaata kan jiru daawwattoota keenya bira kan geenyu ta'a jechuudha. Ayyee ani loonii bira jiru keessaa kaa'atama maqaa dhootte kana alatti dhimmi biraa kana bira jiru dhimma ajjeechaa godina Wallaggaa aanaa giddaa ayyaana keessatti raawwatamaa jiru hordofee aangawoonni naannoo sanii aangawoonni warri adda sanitti aangoo qaban BBC'tti yaada kennan qabu ajjeechaan uummata irratti raawwatamaa jiru qaamolee kamiin akka ta'e odeeffannoo qabna isaallee daawwattoota keenya biraan qageenu ta'a. Gama biraatiin immoo dhimma rakkoo Itoophiyaa walitti bu'iinsa waraana Itoophiyaa keessa waggootan sadiif ture keessattuu haga jijjiiramni dhufee fi jijjiiramni adoon dhufiniin durallee rakkoon hin jira. Rakkoo jirtu san immoo karaa marii biyyaalessaatiin waliin teenee inclusive national dialogue jedhan san uumnee furana jedhanii warri sochii siyaasaa Itoophiyaa keessatti qaban hirmaannaa siyaasaa Itoophiyaa keessatti qaban munyuuqaa akka turan yaadatama. Kan ammoo galmaan gahiisaa fi koomishinii dhaabanii socho'aa akka turan manni marii bakka bu'oota uummataa beekamaadha. Namoota 42 yaadi uummataa irratti kenname keessa namoonni 11 guyyaa kaleessa manni marii bakka bu'oota uummataa jechuudha guyyaadha. Dhiyeessee jira warra san gama muuduuti maan jedhama moggaasutti dhi'ee jira isaallee irraa itti kiyyannu ta'a. Mee dhimmi ijoodha ka jennu keessa ka gara Oromiyaa irraa eegalla waan ta'eef rakkoo lixa Oromiyaatti dhaqqabaa jiru irraa kaanii dubbannuti. Akkuma ta'e jalqaba irraati tunne keessumaayyuu dhimma Oromiyaa wajjin wal qabate yeroo garaagaraatti dubbataati kan nuti turre keessumaayyuu kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti ajjeechaa hidhaan bifa garaagaraatiin hammaataa dhufuu isaa gabaasaaleen miidiyaalee garaagaraa mul'isaati kan isaan jedhani keessumaayyuu tibboota kana keessa gama Walloottis yoo imalte Walloo keessatti illee uummanni naannoo san jiru dararama akka jiru gabaasaaleen garaagaraa kan mul'isanidha. Amma immoo kan baratame yeroo baay'ee dhimma naannoo gara godina Wallagga Bahaa aanaa giddaa ayyaana dabalatee naannoowwan godina Wallagga Bahaa keessa jiran hedduu fi naannoo daangaa san keessatti qaamolee garaagaraatiin rakkoon maddi rakkoodha yeroo garaagaraatti mudachuudhaan hawaasa san keessatti dararaan hammaataati kan inni dhufaati jiru. Gola Oromiyaa kana keessas yeroo baay'een haleellaan adda addaa hidhattootaan raawwatamu akkasumas finxaaleeyyii Amaaraa akkasumas kanneen mootummaan Abaa Washanee jedhu wajji wal qabate gama biraatti dammoo hidhattoonni Beenishaangul Gumuz illee naannoo tokko tokko naannoo sanitti dabruudhaan madda rakkoolee akka ta'an aangootiin kun madda oduu garaagaraatti maatii kan isaan jiranii walumaa galatti Oromiyaa keessatti rakkoon deemaati jiru kun ammas bifa yaaddessaa ta'een kan itti fufeetu jirudha. Keessumaayyuu gama godina Wallagga Bahaa aanaa giddaa ayyaanaa dabalatee Walloo keessa faas dabalatee rakkoon kun kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti hammaataati kan inni jiru boru rakkoo kana maddi miidiyaalee haa gabaasuuyyuuti malee hawaasni odeeffannoo hin argatin odeeffannoo isaan ol bahee hin mul'atin kanneen biraa kutaalee Oromiyaa baay'ee keessatti illee akka jirullee himamaati kan inni jiru kun rakkoon isaa maalidha kan jennu keessumaayyuu asiin dura akkuma beektu hundi keenya akkuma beeknu yeroo garaagaraatti kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti jechuudha qaamoleen garaagaraa yaada garaagaraa qabaachuu ni malu whatever garuu amma hawaasa Oromoodha kanneen daangaa irra jiran yeroo garaagaraatti qaamoleen adda addaatti seenuudhaan finxaaleeyyii Amaaraa kun itti seenuudhaan yeroo isaan miidhaa dhaqqabsiisaa jiran nuyilee gabaasaati kan inni ture hawaasni illee karaa bilbilaatiin yeroo bilbilan nutti himatan finxaaleeyyiin Amaaraa qabeenya gubuu qofa osoo hin taane mannaa akkasumas rakkoo hamaa gaggeessaa akka jiran madda rakkoo akka ta'etti aangootiin kunneen kan madda oduu miidiyaatti kan isaan himanii madda rakkoodha kan jedhan qaama sadii as keessatti kaasanitti kan isaan jiran aangawaa mootummaa kun qaamni jalqabaadha finxaaleeyyii Amaaraa jechuudhaan kan isaan kaasanii inni biraa ammoo kan
mootummaan abaa shaneettiin jedhu waraana adda bilisummaa Oromoodha jechuudha. Inni biraa immoo hidhattoota Beenishaangul Gumuz akka ta'e illee madda naannoo kana keessa keessumaa hidhattoonni Beenishaangul Gumuz illee yeroo tokko tokko darbanii naannoo kana seenuudhaan hawaasa hin hidhanne hawaasa akkasuma jireenya ofiitti geggeessu kan hidhannoota kofuyyuu harkaa hin qabne yeroo isaan attaak godhan akka jiru gabaafamaa kan jiru jechuudha. Rakkoo Oromiyaatiin wal qabatu nuti wanni guyyaa guyyaatti odeeffannoo miidiyaa irraa ilaalluun namni haga kenna shook ta'uu jira jedhee hiyyaabdhaan sababa isaa miidiyaatti itti dhiyeennan waan hordofnuuf rakkoo uummata Oromoo irra dhaqqabaa jiru kana gaafa laallu akka nama saba kana keessa dhalateetti nutti dhaga'ama akka gaazexeessaatti illee akka nama nagaa biyya kanaatiif hawwulletti nutti dhaga'ama uummati keenya garuu kutaalee adda addaa keessa jiraatu rakkoo saaxilamaa akka jiru guyyuma guyyaan argaa jirra waan Saawudi Arabiyaatti ta'aa jiru quba qabna gama Wallootti waan ta'aa jiru kibba Oromiyaatti beelli jira hongeen jira waraanni jira uummanni keenya goolama cimaa keessa kan inni jiru kun waan daraan nama gaddisiisudha isaan dabalatatti immoo gaafa namumti si waliin jiraatu nami ati sila qabdee harka keetillee irraa bahuu hin dandeenye si waliin nyaata uummata keetii irratti waraana bobbaasu akkanuma hordofeeti wanni kun raawwatamee godina lixa Oromiyaa keessatti argaman keessaa godina Wallaggaatti naannoo Nageessoo fi Haroo jedhamutti ajjechaan namoota nagaarratti akka raawwatame hanga mootummaa naannoo sanii himee jira bulchaan aanaa Giddaa Ayyaanaa ka jedhaman obbo Adaanee Alamiroo Onamii jedhamu odeeffannoo BBC Afaan Oromootii fi kenneen akka inni mirkaneessetti namoonni lakkoofsaan haga 8 caalan akka du'an fi lakkoofsi nama du'anii kunillee san caaluu akka danda'uu fi isaanumti bulchaa aanaa ta'aniif naannoo san dhaquu akka hin dandeenye BBC Afaan Oromootiif guyyaa irraa mirkaneessanii jirani dabalataan immoo bulchaan bulchiinsaa fi nageenyaa achii ka ta'an nami Misgaana Morkaan jedhamu BBC Afaan Oromootiif odeeffannoo kenneen akka inni jedhetti hidhattoonni ammatti maqaa dhoofte kun ka Beenishaangul jiru finxaaleeyyiin naannoo Amaaraa irraa garas seenan jiru akkasumas immoo waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan Abaa Shanee jedheen jiru naannoon amma ajjechaan namoota nagaraa raawwatame kun naannoo diinaan to'atamee jiru akka ta'e kan isaan himan bulchiinsaa fi nageenyi kuni haa ta'utti garuu uummata nagaa naannoo sanii dhumataa akka jiru odeeffannee jirra gama kaaba Oromiyaatti ammoo uummanni Oromoo kan naannoo Amaaraa keessa qubatu godina addaa saba Oromoo jechuudha uummanni Oromoo Walloo rakkoo cimaa keessa akka jiru odeeffannee jirra isaallee sagantaa oduu keenyaatiin qabannee qabiyyoo oduu keenya keessatti waan dhaabnatti fakkaata yaaliin goone tokko nu milkaa'ee jira kana yoo jenne immoo rakkoo uummata Oromoo irraa gahaa jiru haganaan ibsinee waan keessa keessumaayyuu gabaabsinee jechuudha rakkoo kana qofa yeroo hundumaayyuu ibsu sun taani keessumaayyuu amma rakkoon kun waggoota 3 ol lakkoofsiseeti kan inni jiru uummata Oromoodha lakkoofsaan kan ajjeefame qofa yoo fudhatte baay'achuu danda'a guyyaa guyyaattan kanatu ajjeefame guyyaa guyyaattan kanatu ajjeefame jedhamaati kan hamma ammaatti kan inni gahaa jiru jechuudha Oromiyaa keessatti wantoonni kun akka dhaabbatuuf qaamoleen dhimmi ilaallatan itti xiyyeeffannaan hojjechuuti qabani sababbiin isaa maalidha haati Oromoodha yeroo hundumaa jaartiin manguddoon yeroo umrii isaaniitti nagaan jiraachuu qabanitti yeroo tasgabbaan jiraachuu qabanitti qe'ee isaanii keessatti tasgabbiidhaan jiraachuu dhabanii hanga ammaatti waggaa ganaa kana lakkoofsisaatti kan isaan jiranii dhuma isaa eeguudhaaf namoonni baay'een hawwiin argaati kan isaan jiranii ijoolleen maatii irraa adda baateeti kan jirtu maatiin ijoollee malee ta'ee jira abbaan ijoollee ofii argaa hin jiru ollaan baha gala kan inni dhabaa jiru kun waan ulfaataa waan ta'eef qaamni dhimmi isaaniitti laallatu xiyyeeffannoo itti kennuuti kan inni qabu jechuudha kana kanumaan jennee gama dhimma Abbayyaa wajjin wal qabatutti kan itti dabaru ta'e jechuudha akkuma beekamu guyyaa kaleessaa biyyi baha Afrikaa Itoophiyaan jechuudha hidha guddaa jechuu kan danda'amu hidha guddicha laga dheeraa addunyaa kanaa kan ta'e Abbayyaa irratti hidhamaati ture xumura isaa argachuudhaan guyyaa kaleessaa muummee ministeera Itoophiyaadha Dr. Abiy Ahmed ittiin eebbifameeti kan inni ture jechuudha duubatti deebineetti yoo laalle hidha Abbayyaa wajjin wal qabsiisee keessumaayyuu erga dhagaan bu'uuraa bara 2003 keessatti naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti muummee ministeera yeroo sanii obbo Mallas Zeenaawiitiin kaa'ameeti asichi hokkoroon baay'een darbaati kan inni ture odeeffannoon garaagaraa hedduunis baati kan inni ture gama Ijiptiitiinis gama Suudaaniitiinis ajandaan kun biyyoota Afrikaa garaagaraa keessatti bakka adda addaa hedduutti dhimma Abbayyaa wajjin wal qabatee yeroo yaa'ii addunyaa kanaa ta'uudhaan itti fufaatti tureetti jira maddi Abbayyaa inni guddaan haroo xaanaa wajjin wal qabatee waggoota hedduudhaaf osoo waan tokko ittiin fayyadamin Itoophiyaan kallattimaan deemee galaana Meditiraaniyaatti yeroo inni seenaati turedha. Haa ta'u malee amma maybe abjiin Itoophiyaan qabdu dhimma Abbayyaa wajjin wal qabsiisee itti fayyadama wajjin wal qabsiisee gama guumuutti kan inni dhufaa jiru ni fakkaata. Sababbiin isaa maalidha? Abdii guddaadhaan baajata guddatu itti bahee namni boondii hin bitanne hin jiru namni mana isaa keessa saantiim ittiin baasan hin jiru dhimma kana wajjin wal qabsiisee jechuudha Abbayyaa wajjin wal qabsiisee kanaaf Abbayyaa yeroo ammaa kana sadarkaa kana
kanarra gaheeti kan inni jiru. Sadarkaa kanarra gahuu Abbayyaatiif namootiin baay'een wareegama guddaatti kafalaniiti kan isaan jiranii dhuunfaanis ta'ee gareedhaan namootiin baay'een qabsoo guddaa geggeessanii jechuun ni danda'ama. Haa ta'u malee amma gama faallaa isaatiin ammoo biyyooti yaa'aa gadii ta'an kanneen akka Suudaaniitii fi Masrii ammoo komii isaanii ibsataati kan isaan jiranii akka hooggantoonni Itoophiyaadhaa isaan gananitti fakkeessanii yeroo isaan miidiyaa irratti ibsaa jiranis argineeti kan nuti jiru mee bal'inaan. Dhimma kanarraa wal qabatee hidhi haaromsa guddichi Itoophiyaa akkuma carraa ta'e gaafa inni hidhamnuuti barattoota kutaa torbaa turre bara 2003 dhagaan bu'uuraa ka ministeera muummee yennaa sanii obbo Mallas Zeenaawiitiin kan inni kaa'ame lammiilee biyyattiitiif waamicha godhanii miirri tokkummaa miirri kaka'umsaa miirri jaalalaa guddaan keessatti kan ibsame ture dhagaan bu'uuraa sun gaafa kaa'amu waamichi guddattuu godhamee lammiileen Itoophiyaa kaabaa kibbaa bobba'aniiti gaafa san yeroo san yaadadha akka malee waan guddaa maallaqa guddaa bakka sadarkaa itti yaadamuu hin dandeenye dhalootaan itti darbuu hin dandeenye maallaqa guddaa godhamee kaa'adamu maallaqa Itoophiyaa beesee birrii biiliyoona 80 eegalama jedhanii hin fixuu danda'a jedhaniiti kan isaan karoora itti baafatanii gaafa san barataarraa kaasee haga barsiisaatti qotee bulaan qaamni Itoophiyaa keessa jiraatu hundumti isaatu beesee baasee jira beesee baasan san hordofee ministeerri muummee Inna sanii Mallas Zeenaawiin haga sanii asi adeemsi hidha haaromsichaa karaarraa maqee jira ka jedhamu miidiyaaleen gabaasaa turanii jeneraalonni abuuti ka yennaa san addawaayii jala ta'anii waliin warri OPDO kunis hin jira gama naannoo Amaaraa hoogganaa akka turan warri Adenis hin jira walitti deebi'anii warri arfan sun jechuudha. Saamicha guddaadha kan isaan kanarratti raawwataa turanii kanuma hordofee jeneraalonni abuuti hedduun isaanii to'atamanii akka turanii yaadannaa warri akka jeneraal Kinfeefaa namooti hedduun sababa hidha kanaatiin keessattuu ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed akkuma gara aangootti dhufaniin sochii isaan godhaa turan keessa hidhi haaromsa irra deebiidhaan akka inni keessa deebi'amee ilaalamu wanni isa achi keessatti hammaate guddoo waan jirtuuf hojiin guddaan hojjetameeti kan inni jiru kaleessa garuu gaafa inni tarbaayinoota 13 karoorfame keessaa tarbaayiniin tokko humna anniisaa kennuu eegalee jira. Namoota isaan galateeffatan keessaa tokko Imperial Haile Sillaaseedha. Imperial Haile Sillaasee nama diizaayinii kana bocuun dhaloota dhufuuf lafa kaawwan jedheeti ministeeruma Abiy Ahmed kaasanii irratti dabaluudhaan immoo ilmi isaanii obbo Mallas Zeenaawiin hidhicha akka inni eegaluu fi yeroon isa barbaachisu irra gahuu isaatti eegalchisanii jiru isaallee galateeffataniiti kan isaan jiran itti aansuun immoo akka inni aangoo irraa fudhatan obbo Hayilamaariyaam Dassaalanyillee galateeffatanii jiru waliin achitti argamanii jiranii ammal itti ufee ka ijaaramaa deemu ta'uu fi tarbaayinoonni 12 hafanii tajaajilatti akka kennuu deemanii fi kun eebba guddaadha amma achi guyyaa guyyaadhaan wanni eebbinyu jirru waliin taanii haga ammaatti qixatamamiisa waan garaagarummaan jidduu kenna jiru qixatamina nu affeeree jira waan ta'eef walitti deebinee jabinnaan waan kana mirkaneessan kan jedhan ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed dubbatanii jiranii ammatti haga ammaan tanaatti jedhu waggoota 11 tana keessatti beesee Itoophiyaa biiliyoona 163 dachaa dura karoorfameetii ol jechuudha. Laga kanarraa baasee jirti. Maallaqa guddaadha lakkoofsaan yoo kaasne. Wanni kun biiliyoona bee. Ta'uu danda'a guddaadha akkuma jalqaba kaaste keessumaayyuu waggootaan darban keessatti qisaasamni baay'een wal qabatee qisaasama hedduu keessatti kan inni ture mee gabaasaalee gama dhimmoota kana wajjin wal qabatanii baaranitti haa dhufnu keessumaayyuu ministeerri dhimma alaa Masriillee hidha haaromsaa kana erga anniisaa elektiriikii maddisiisuu eegalee asitti qajeelawwan yookiin immoo waliigalteewwan biyyootiin duraanii taasisanii turan akka cabsanitti kan isaan ibsanii madda oduu tokkotti kan isaan himanii kana BBC'n baaseeti kan inni jiru akkasumas ministeerichi kan Suudiidhaan illee jechuudha ministeerri dhimma alaa Suudiidhee dhimma kana wajjin wal qabsiisanii Suudaan hidha haaromsaa kana anniisaa elektiriikii maddisiisuu eegaluu isaatii wajjin wal qabsiisee mormii cimaa akka qabdutti kan isaan gabaasanii mormiin isaanii maalidha tokko ulaagaalee waliigaltee isaanii keessumayyuu kan bara 2015 mallatteessan akka cabsee fi isaa ala akka baheetti kan isaan kaasanii yeroo jalqaba yoo yaadanne keessumayyuu yeroo Abbaayaan guutamuu fi jiru marsaa jalqaba yeroo inni guutamutti ministeeronni dhimma alaa kanneen Masrii faati Saami Shaakuran faati jechuudha yeroo miidiyaadhaaf ibsa kennaatti turanitti annisaan elektiriikiidhaa Itoophiyaa maddisiistu irraati nuti fayyadamuudha jechuudhaan yeroo isaan ibsanii booda irra deebanii ammoo ibsa garaagaraatti yeroo isaan baasaatti kan isaan turanii yaada tokkorratti dhaabbachuu akka hin dandeenye yeroo isaan yaada wal faalleessu yeroo garaagaraatti baasaatti kan isaan turanii ministeeronni dhimmoota alaa gama yaa gadi jiran falmii jabaa dhiyeessaa turan saniin keessattuu gama Itoophiyaatiin walgahii
gama walii gala gamtaa mootummaa marii nagiyaa ka gamtaa mootummaatti dhiyaate irratti yennaa sanitti dhaabbata kana hoogganaa ka turan Dr. Injiinar Silashii Baqqalaan yaada gamtaa mootummoota duratti mana marii nagaa duratti dhiyeessanii injifannoo guddaa argatanii akka turanii fi saadamaan akka turan gabaasiniiti ka turre kanaan dura amma waa'ee bisaan kanaatiin wal qabate Abdul Fattah al-Sisi waan jedhan keessa pirezidaant Abdul Fattah al-Sisi waan jedhan keessa ka yaadadhu bisaan kun cophii xiqqaan tokko illee nurraa hardhatan taanaan nuti gara tarkaanfiitti seena ka jedhan illee dhaadatanii kan isaan turan deebi'anii yaadoti wal akkasana jedhan gara gaggaloodha appideeti godhamee girmaan guddisaa dhimma kana irratti gabaasa guddaa dheeffata akka ture yaadanna gabaasa san keessatti yaadonni yeroo san hoogganoonni biyyoota lamaanii kennaa turan dhimma hidha kanaatiin wal qabate yaadota ulfaatu turanii dhumarra bara 2012 Itoophiyaan bisaan meetir kuubii 4.5 naqattee turte itti aansitee bara 2013 illee bisaan meetir kuubii 13 itti naqattee turte amma ammoo anniisaa tarbanii tokko ka meegaawaattii 375 maddeessuu danda'u kaleessa eebbifattee jirti. Bisaan lafa tana qabatuu fi malu akka karooraatti walumaa galatti bisaan meetir kuubii 74 jedhamu. Kana jechuun kiiloomeetira 246 uwwisuu ka danda'u asii fi haga kuyyaraa jechuudha dandeenya. Agarsiina geellee jechuudha dandeenya. Akka malee bisaan guddaa bisaan lafa guddaa qabatu investiimentiidhaaf filatti kennamu jira. Bisaan adda irra ciibsan irratti hoteelonni naannoo sanitti ijaaramu qabeenyi guddaan achirratti qabaudha. Iddoon kun iddoo hawwata turizimii illee ta'uu iddoo danda'udha. Naannoon kun naannoo jabinnaan eegamu Itoophiyaan illee humna isii gara ciinfatuun isii waan ooltu miti. Garuu warri ammoo inni isaan jedhan kun illee yaaduma kana dura nuti gabaasaa turreen waanuma yeroo jijjiiramu natti fakkaata. Haasawa muummee ministeera taasisan wajjin wal qabsiisee keessumayyuu akkuma amma daawwatan jechuudhaan yeroo isaan ibsaa mul'isanitti jechuudha bishaan kuufame kun akkuma amma argitan kan anniisaa elektirikii erga maddisiisee booda darbee gara Suudaaniitii fi gara Masriitti kan inni imalu kanaaf odeeffannoo mootummaan Itoophiyaadha biyyoota yaa gadiirraa bishaan kuttee jedhamuudhaan akkasumas deebisuudhaaf yookiin immoo beelessuudhaaf taasisaa jirtu sirriidhaa miti jechuudhaanis haasaa taasisaniiti kan isaan jiran jechuudha akkasumas maallaqni hidha haaromsaa kana gufachiisuudhaaf jecha bahe humnaa fi maallaqa yeroo san hanga ammaatti qisaasame san irraa barachuudhaan kana booda qindoominaan waliin hojjannee misoomsuun hin danda'ama jechuudhaanis kaasaniiti kan isaan jiranii akkasumas itti dabaluudhaanis kana booda yeroodhaan dhufnee eebbisiisuu osoo hin taane isa jirurrattan cichuudhaan ol guddisuudhaaf wantoota garaagaraa apdeet godhaa deemnas jedhaniiti kan isaan jiranii kanaafuu biyyooti yaa gadii kanneen Masrii fi Suudaan ta'an osoo hin miidhamin osoo hin nuffin faayidaa walootiif tumsuu akka qabanis waamicha taasisaniiti kan isaan jiranii garuu ammoo akka amma gabaasaaleen ba'aa jiranitti yoo ilaalte ministeerootiin dhimma alaa Masrii fi Saawudiidha jechuudha dhimma kana faallaa isaa hojii wal qabsaniiti kan isaan deemaati kan isaan jiran jechuudha walumaa galatti Abbaayaan sadarkaa kanarra ga'uun baay'ee guddaadha lammiilee biyya kanaatiif abjuu inni waggoota hedduuf eegamaa ture sun kan inni dhugoomse jechuun ni danda'ama. Lammiilee Itoophiyaa akka malee gammadanii akka jiranii fi karaa adda addaatiin gammachuu isaanii ibsataa akka jiran dhaggaate kan jiru baga gammadan jennaani gama kaaniin immoo odeeffannoo sa'aatiin keenya dhumataa jira waan ta'eef gara odeeffannoo itti aanutti dabarra dhimma walitti bu'iinsa siyaasaa akkasumas hokkara akkanuma immoo waldiddaan jabaan namoota hirmaannaa siyaasaa qaban gidduutti uumame lammiileen Itoophiyaa gatii guddaa kaffalaatee kan isaan jiranii dhumaatiin Oromiyaa keessaa akkanuma immoo kaaba Itoophiyaatti wanni raawwatame Tigraay wal qabatee naannoo Amaaraatiin wal qabatee rakkinoota haga ammaatti dhalatan gama Somaaleetiin gaafa Oromoon achi keessaa buqqa'u rakkinni walumaa galatti rakkinnoowwan jiran garaagarummaa siyaasaa jiru furachuu fi marii biyyoolessaa nu barbaachisa jedhanii amma isaan godhatan keessaa qaamoleen tokko tokko haamorman irratti hirmaatu adiidaniiti malee komishiinoota dhiyaatan keessaa namoonni 11 moggafamanii jiran mana marii bakka bu'oota uummataatiin isaan maqaa yaanii daawwattoota kenna inni gara oduu bargamate dabarra namoota isaanii ammoo odeeffannoo isaanii jabaa hin qabnu gaafa odeeffannoo warra kana baakgiraawundi isaanii jabaa gaafa horanne immoo daawwattoota kenna biraan kan kennu ta'a buluma lama. Tole keessumaayyuu akkuma itti jalqaba irraa kaastee ergamanii marii biyyaalessaa kun ni barbaachisaa jedhamee booda dhimmoota garaagaraatu deemaati kan inni ture paartileen siyaasaa garaagaraa yaada garaagaraatti kan isaan kaasaati jiranii kanas ta'e isaan garuu manni marii bakka bu'oota uummataa walgahii addaa geggeesse keessatti muudama kaadhimamtoota koomishinii marii biyyaalessaa kana ifoomseetti kan inni jiru kana keessa Profeesar Masfiin Araa akkasumas Aadde Hiruut Gabrasillaasee Odaa Dr. Taganyee Warqee Geetuu Ambaasaadar Dr. Ayifroot Mahammad akkasumas Aadde Bileenii Gabramadiin Yoosef Dr. Yoonaas Adaanhee akkasumas Dr. Tsaggaayee Asaffaa Abdii Obbo Malaakuu Walda Maariyaam Ambaasaadar Muhammad Diriirii Obbo Mulugeetaa Agoo fi Dr. Ambaayee Oggaatoo
Anataan nama jedhama. Anataan nama jedhamu komishinii marii biyyaalessaa taasisuudhaan moggaaseeti kan inni jiru gara fuula duraatti miibii namootiin kunniin dhimma amma akka biyya kana keessatti gaagama biyya kana keessatti deemaa jiran furuuti kan isaan danda'an jechuudhaan nutis abdii kan itti qabnu paartileen siyaasaallee isaan baasan kan daawwattoota keenya biraan ga'u ta'a jechuudha fuuldura irratti. Jarri kun jara hireen biyya kanaa itti kennamti jechuun hin danda'ama. Baay'ee namoota hireen biyya kanaa harka isaaniitti kennamti jechuun hin danda'ama. Akkamiif garaagarummaa namoota hirmaannaa siyaasaa keessa jirantu lammiilee Itoophiyaa fixaa jira. Waan kana yoo danda'anii dhaabsisan eenyullee haa ta'an nuti namoota achi keessatti filaman hedduutu ture ka'eeramaa turan 42 san keessa warra 11 warra kun carraa qabeessas warra itti gaafatama seenaa ba'atuu danda'us seenaa isaanii kan dhiyeeffatullee isaanii kan balleessullee isaanii warra didammoo halma didanitti gama mootummaa ladoon dhaabbatanii gama paartii mormituu ladoon dhaabbatanii wanni kun waan teessumaaf kana godhamu jiru hedduun namaa teessumaaf kan inni fiigu warri kun immoo dhuguma gaaffii uummata isaanii qabatanii kan deemaa jiranullee jiru nami itti toltee du'a filatu hin jiru nami itti toltee immoo waan gaarii jibbee ka'ee bosona seenullee jiru qawwee isaa kaachifate ilmaan Oromoo tabaddaa jirtullee nami galchuu danda'u isaanii warra gama qaama Tigraayillee warra jiranii akkanuma immoo waldiddaa gama hundaan jiru furuu ka danda'u isaan warri Beenishaangulis qaama hidhate raaqaa kan qabama odeeffannoo amareef nu ba'aa jira wanni kun hundi walta deebi'ee ijoollee Itoophiyaatti wal fixaa jira waan ta'eef yoo dhuguma Itoophiyaadhaaf yaadaan teesse warri kun rakkoo kanaaf fuudhanii furuu akka danda'an abdii itti godhanneeti dhaamsa keenya dabarsinee gama odeeffannoo keenya kabii alaati qabnu ta'uu dabaree. Gara xumuraatti geessinee jira jechuudha. Amma isaa xumuraa keenya dhimma guddaa addunyaa kanaa jechuudhaan kan danda'amu keessumaa biyyooti super power jedhamuudhaan beekaman yookiin immoo humna gurguddaa qabaachuudhaan beekaman lamaan kanneen Raashiyaa fi Ameerikaan addunyaa kanarratti humna waraanaa gurguddaa qabaachuudhaan maqaa guddaadha kan isaan qabani. Erga waraanni addunyaa lammaffaan dhaabbate asitti waraanni addunyaa sadaffaan bifa ekonomikaalitiin yookiin bifa adda addaatiin gaggeeffamuuti kan danda'u face to face yookiin kallattiidhaan gaggeeffamu haa baatuyyuu malee waraanni akkasii sun akka dhufne sodaa guddaatu deemaa akka jiru miidiyaaleen gurguddoon gabaasaatti kan isaan jiranii keessumayyuu dhimma kanaa wajjin wal qabsiisee Raashiyaa fi Yuukireen wal gaarreeffannaan isaan yeroo garaagaraatti taasisan sodaa biyyoota kaawwaniifis ta'eeti kan inni jiru yoo ilaaltee fakkeenyaaf Yuukireeniin kallattii baay'eedhaan kan isheen itti dhiyaattuu fi kan isheen daangistu Raashiyaadha gama kaaniin Beelaarusii Poolaandii fi irra jireessan kan isheen daangistu ammoo biyya Raashiyaadhaati Raashiyaa daangistu wajjin wal qabatee gama Beelaarusiillee Beelaarusis yoo fudhattee biyya hammas strong taatee daangaa ishee kabachiisuu sundaanii waraanni baay'een kan Raashiyaadha naannoo kana keessatti seeneenti kan inni jiru inni dabalataa ammoo naannoo kiriminaaliidhaati naannoo kiriminaalii waggoota darban keessatti erga lubbuu namoota hedduudha darbee booda kan Raashiyaan irraati fudhatte amma ammoo daangaa irratti gama daangaa Odis akkasumas daangaa Donastik jedhamu keessatti waraanni baay'een isaanii bobba'eeti kan inni jiru waraanni bobba'ee kun ammoo waraana Raashiyaadhaati Raashiyaan amma kallattimaan Ukrainian invasion yookiin ammoo waraana dandeessi kan jedhullee ni jira haa ta'u malee osoo waraanni sun hin geggeeffamin yookiin ammoo waraanni sun hin jalqabanii booda dippiloomaasiin biyyoota addunyaa garaagaraa keessatti walitti fiduudhaan kan inni beekamu dippiloomaasii hojjechuudhaan dhaabbileen gurguddoon addunyaa kanaa hedduun isaanii maqaa guddaa kan isaan qabanidha kanneen akka dhaabbata mootummoota gamtoomanii akkasumas gamtaa Awuroopaas fa'aa fudhachuu dandeenya jechuudha kanaa wajjin wal darbee oduun ammaan tana guyyaa har'aatti bahe ammoo pirezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron pirezidaantota biyyoota lamaanii kan walitti fiduudhaan mariisuu akka danda'anidha pirezidaantiin isaa walitti fidaati jiran pirezidaantii Ameerikaadha Joo Baayidanii fi pirezidaantii Raashiyaadha Puutiidha isaan kan walitti fidaa jiraniif osoo waraanni kun itti hin eegalamin dura osoo waraanni kun hin jalqabamin dura walgaanii akka mari'achuun barbaachisaa ta'etti kan isaan kaasanii jiranii gama biraatiin ammoo Waashingtan yookiin ammoo Ameerikaan jechuudha waraana kana keessatti meebii waraanni gaggeeffamu yoo baate wantoonni akka torture jedhamu yookiin ammoo qaama miidhuu akkasumas kidnap gochuu butuu wantoonni akkasii kun waraanaan alattu Raashiyaan gaggeeffamu qaba danda'a jechuudhaan sodaa akka qabdullee Aljazeeraan gabaasatti kan jiru. Waan kana wal qabatee Ameerikaa yaaddoo guddaa akka qabdu kasiin ibsitu Yuukireen biyyi ollaa Raashiyaati immoo Raashiyaan weeraruu jirti ka jedhu sodaa qabdu ibsite jirti Raashiyaan waraana gara 150 daangaa sirra bobbaachee qubachiitee jirti gama kaaniin immoo leenjii waraanaa yookiin immoo agarsiisa waraanaa biyya ollaa Yuukireen qubatti Beelaarusiin lingeggeessaate kan isaan jedhani keessattuu sochiin amma Ameerikaan gama sanitti Raashiyaan gama sanitti godhaa jirtu egaa waraana addunyaa ka lammaffaan duuba waraana koldiwaariin ture san jechuun waraanni ololaa eega tureen duuba kun isa lammeessooti isa gara jabaatti nu geessuu danda'u isa ideoloojii biyyoota addunyaa gara biraatti jijjiiruu danda'u ka jedhuun sodaan xiinxaltoota biraa ka'aati kan inni jiru
Emmanuel Macron yennaa lama kasaan Vladimir Putin bilbilanii dubbisanii turanii gara naannoo sa'aatii sadiif bilbilan waliin haasanii jiran Emmanuel Macron waan kanaan wal qabate waraana kan akkasiin achi rasisitu Joe Biden irra deddeebiidhaan Raashaa gaafataati akka ture pirezidaantiin Ameerikaa jechuudha. Waraana kana adduun tursiisiin turtee jirti haga tokko deebisee dura duuba jetti haa ta'uti garuu ammayyuu Ameerikaan Raashiyaan Ukraine weeraruudhaaf qophii irra akka jirtu gareen basaastota Ameerikaa odeeffannoo gahaa qabna jechuudhaan Joe Bidenitti himaniiti kan isaan jirani. Dhimma kanaan wal qabatee pirezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron immoo gama Bidenitti bilbilanii turtii daqiiqaa 5 godhan keessatti wal ga'anii akka mari'atan yaaddi dhiyaate fudhatama argateeti kan inni jiru jechuudha. Ministeerri muummee Raashiyaa Sergey Lavrov illee dhimma kana mirkaneessee kan jiru yoo ta'u gama kanaan immoo akkama Antony Blinken illee ministeerri dantaa alaa Ameerikaa jechuudha. Jara lamaan walitti fidanii yeroo gabaabaa waliin mari'atu akka danda'an waliin irra ganii jiranii guyyaa sadii dura ammoo ragaan saatalaaytii irraa sochiin Raashiyaan godhaa jirtu mul'isu kaasiin weerara guutuu raawwachuudhaaf itti qophaa'aa jirtu ragaa saatalaayitiin argadhee jira jechuudhaan basaastonni Ameerikaa gabaasa baasanii addeessanii turan. Itti dabaluudhaan illee don't play with human lives jechuudhaan ministeera dhimma alaa Jaarman Aniliyaa Baerbock ibseeti kan inni jiru lubbuu dhala namaatitti hin taphatina kan isaan jedhan jechuudha. Ministeerri dhimma alaa Jaarman kuni itti dabaluudhaan ammoo gama biraatiin ministeerri dhimma alaa gamtaa Awurooppaadha Joosef Borrell illee dhimma kana wajjin wal qabsiisanii lubbuun lammiileetti taphachuun akka hin barbaachisnee fi waraanni kun dhaabbachuun akka qabu kennamu gara waraanaatti deemu akka hin qabne dhiibbaa godhamu akka cimeetti fufuus akka kanitti kan isaan jiranii walumaa galatti maaltu ta'uu danda'a kan jedhu kan yeroo kenna isaa taanu keessatti kan isaan bira geenyu ta'a jechuudha. Sa'aatiin keenya xumuramee jiranitti fakkaata waan dabaltoon jiranii nagaa dhaban. Hayye nagaan odhaame. Hayye kabajamtoota daawwattoota keenya TV5 irraa odeeffannoo isin bira gahaa ture xumurameetti jira. Borumashii abboo maqaasa ogummaa kaameraa fi teeknikaatiin seenaa lammiidhaan faana ture jira. Hamma xumuraatti waan daawwattaniif galata guddaatti qabdu qophiileen keenya hafanitti fufu daawwadhaa yeroo gaarii.